Sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaannaa. Sagalee nuyi waliin hirmaannu kuni mata duree ammayyuu abdiin jiraa kan jedhu irratti hundaa'a. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaannaa mata dureen sagalee kanaa ammayyuu abdiin jiraa kan jedhudha. Waan jajjaboo lama irratti dubbanna. Tokkoffaa rakkinni abdii nama kutachiisu karaa adda addaa namarra ga'uu danda'a. Tokko biyyi lafaa kufaatii jala waan jiruu fi cubburraan kan ka'e waan abdii kun nama kutachiisu tokko namarra ga'uu ni danda'a. Inni lammaffaa immoo utuma yaada Waaqayyoo keessa jiranii utuma waan Waaqayyoo nama tokko akka inni jiraatu adaraa itti kenne tokko namni utuu jiraatu garuu waan abdii nama kutachiisu isarra ga'uu ni danda'a. Yeroo abdii kutannaan namarra ga'u waa lama ilaalla. Waa lama keessaa barachuu dandeenya. Waa baay'ee barachuu dandeenya. Ani garuu waa lama irratti irra deebi'ee dubbadha. Tokko ofitti hirkachuu keenya. Ani nama gaadha. An self-sufficientidha isa jedhan. Yookiin immoo ani independentidha jedhee isa namni himatu sana namarraa cabsuuf namni isa sana dhiisee Waaqayyo irratti hirkachuu akka danda'uu fi ta'uu danda'a jedhee yaada. Inni lammaffaan immoo rakkina guddisuurraa Waaqayyo rakkina gararraatti guddaa ta'uusaa arguu hubachuudhaaf nama gargaara. Abdii kutachuun yeroo rakkinni jabaan yookaan mu'amuun yookiin immoo aamilee cabuun tokko namarra ga'uu dhufa. Rakkoon hundumtuu waan namni cubbuu hojjetee fi namarra ga'a miti. Utuma yaada Waaqayyoo keessa jiraniyyuu namarra ga'uu danda'a. Kana ilaaluuf sagalee Waaqayyoo keessaa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1 amma 14tti jiru yeroo dubbifannu sagalee Waaqayyoo keessaa nagarra. Jalqaba Waaqayyoo Museetti dubbata iddoo sanatti. Dhaqiitii sabni kun sabni Israa'el akka inni karaarra galagalee dhaqee galaana diimaa bira buufatu isa ajajii ittiin jedhe. Yeroo sabni sun ajaja sana argatu lakkoofsa 4 irratti warri Israa'elis akkuma isaanitti himame hin godhani jedha. Kanaaf yeroo sanaatti Waaqayyo lafa isaan ajajetti sabni Israa'el kun argamani. Waan Waaqayyo isaanitti hime sana godhani. Utuu sabni sun iddoo sana jiru garuu lakkoofsa 9 kaanee yeroo yaallu warri Gibxii fardeenii fi konkolaatawwan mootichaa hundinuu abboonni fardeenii isaa loltoonni isaa jara hin hordofani. Galaana bira fuullee Ba'aal Zefoon buufatanii utuu jiranis isaan hin qaqqabani jedha. Utuma jarreen kun akeeka Waaqayyoo keessa jiranii yaada Waaqayyoo keessa jiranii waan Waaqayyo raawwadhu ittiin jedhe utuu godhanii jiraniitu warri diinaa garuu isaan hordofanii bira ga'ani. Yeroo sanatti sabni Israa'el karaa dudduubaan loltuu humna jabaa Gibxiin karaa isa fuulduraan immoo galaana diimaan iddoo golee keessatti qabame argina. Lakkoofsa 10 kaasnee isa jiru walii wajjin dubbifanna. Yeroo mootichi isaanitti dhiyaatee Israa'eloonni ol ilaalanii kunoo warri Gibxii booddee isaaniitiin isaan hordofaa akka dhufan argani. Yemmus Israa'eloonni guddaa sodaatanii gara Waaqayyootti iyyani. Museedhaan immoo
biyya Gibxi keessaa maaf nu baafte jedhaniitu Musee wajjin yeroo isaan wal falman argina. Yeroo kanatti Museen isaan dhaggeeffateetu Museen immoo jedha lakkoofsa 13 irratti Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akkanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa. Dhaabbadhaatii har'a gocha Waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyoo isiniif hin lolaa. Isin gabii argadhaa jedha. Egaa iddoo kanatti maal agarra? Namoonni Israa'el utuu yaada Waaqayyoo keessa jiranii lafa Waaqayyo jiraadhu argami ittiin jedhetti yeroo sanatti utuu isaan argamanii jiranii utuma isaan akka sana keessa jiraniitti humni isaan caalu tokko, humni isaan balleessuudhaaf fedhii qabu tokko dudduubaan hordofee dhufeetu jarreen sana bishaanii fi diina gidduutti akka isaan marfan godhe. Kanaaf dubbii silaatti nu geessa gaa kun utuma yaada Waaqayyoo keessa jirru utuma akka Waaqayyo nurraa barbaadetti deemaa jirru iyyuu waan abdii nama kutachiisu tokko, waan humna nama caalu tokko, rakkoon tokko, waan nama sodaachisu tokko, waan aamilee namaa cabsu tokko namarra ga'uu ni danda'a. Yeroo kun ta'u sabni Waaqayyoo maal gochuu qaba? Museen iddoo kanatti sana agarsiisa. Jarri tokkoffaa jalqabaa warri sabaa suni waan gaarii godhanii jalqabaa. Hin sodaatanii. Sodaatanii garuu Waaqayyootti iyyani jedha. Isteepii qajeelaa tokko, tarkaanfii qajeelaa tokko fudhatanii yeroo jalqabaatti sodaachuun namni namummaadhaan waan cimaan tokko yeroo irra ga'u deebiin ni kennuudha. It's a natural response. Waan sirriidha. Isa yeroo argani kana booddee garuu Waaqayyootti iyyan jedha. Waaqayyootti iyyuunis yaa Waaqayyoo waan humna koon ol ta'e tokko, waan humna na caalchifatu tokko, waan naan na dhiphisu tokko, waan hamilee koo cabsuu barbaade tokkotu natti dhufe ati naaf ga'i jedhanii iyyachuun sirriidha. Isa booda garuu jarreen sun yeroo isaan deebi'anii immoo dogoggoran agarra. Museetti iyyaniitu silumaayyuu biyya Gibxiitti maaf nu baafte, nu fiduun kee kun maaf ture jedhanii yeroo isaan gunguman immoo deebinee argina. Museen garuu yeroo sana arge rakkina irra ga'e sana tuffate miti. Rakkina sana arguu dadhabees miti. Rakkina sana xiqqeesse miti. Sodaa saba sanaa harkatti cabse miti. Maal isin dadhabduun kuni, maal isin sodaattuun kuni, maal isin dhimma hin baafneen kuni jedhe miti. Maal godhe? Iyya isaanii yeroo dhaga'ee rakkina isaanii guddaa sana caalaa guddaan kan ta'e Waaqayyo akka jiru. Waaqayyo kun immoo inni guddaan inni rakkina sana ol galarraa ta'e inni humna jabaa qabu suni saba isaa wajjiniin akka jiru jaratti mul'ise. Maal jedhe? Warra har'a diinota keessanii warra akka ittiin argitan kana lammaffaa deebitanii hin argitanii. Hin sodaatinaa. Jabaadhaa. Dhaabbadhaatii. Gocha Waaqayyoo isiniif isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyo isiniif hin lolaa, isin immoo gabiin argattu jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yeroo waan humna nu caalu dhufu tokko, waan humni isaa nuun gararraa ta'ee nu laaffisuu barbaadu, nu jigsuu barbaadu tokko yeroo dhufu, nuyi guddina Waaqayyoo irraanfannee rakkina keenya garmalee guddisuun nuuf hin malu. Kan nuuf malu Waaqayyo rakkina keenya gararraa guddaa ta'uusa
aangoon waaqayyoo aangoo diinaa gararraa ta'uusaa isa sana hubachuu kanarraan kan ka'e amma laphee keenya bannee garaa keenya bannee ija keenya gara waaqayyootti ol kaafnee waaqayyoo isa guddaa sana amanachuudha kan nuuf malu. Kanaafi isa kana keessaati rakkina keessan hin guddisinaa. Waaqayyoo isa guddaa guddisaa malee kan jedhu irraa barachuu dandeenya jechuudha. Namni tokko yeroo waa'ee kadhannaa dhufu waa'ee aangoo diinaa kana gar malee guddisanii mul'isu. Ani diinni aangoo dhabee miti isa tuffachuu miti. Kan nuuf malu garuu kan waaqayyo nurraa barbaadu garuu aangoo diinaa gar malee fuunee guddifnee isa jalatti of kuffisuutu hin ta'in waaqayyoo inni nu wajjiniin jiru, waaqayyoo inni fayyina keenyaaf faccisu, waaqayyoo inni nuuf lolu, waaqayyoo inni hundumaa danda'u gara keenya akka ta'e isa na hubachuu. Gara waaqayyoottis fuula keenya ol kaasutu nuuf ta'a isa jedhudha tokko kan agarru. Hin yaadattonnaa ta'ee macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 15 irratti boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 15 amma 17tti wanta Elsaayi jedha dubbate tokko agarra. Ergamaansaa ganama ka'eetu diina naannoo isaaniitti marfatee jiru guddaa arge. Akkas jedha boqonnaa lakkoofsa macaafa moototaa isa lammaffaa lakkoofsa 6:15-17tti. Borumtaasaa hojjetaan nama waaqayyoo ganama obboroo ka'ee yommuu gadi ba'e kunoo loltoonni fardeeniif konkolaataawwan mandarichatti naanna'anii waan argee fi wayyoo kaa yaa gooftaa koo maal goonuu jedhee hin gaafate jedha. Namichi suni waanuma sirrii arge, waanuma ta'aa jiru tokko arge. Jarreen kun Elsaanii fi inni goontaasaaf inni namoota yaada waaqayyoo keessa jiranidha. Utuma achi keessa jiranii garuu diinni dhufeetti marfatee arge. Yaa humna diinaa guddaa sana arge. Garuu waa tokko nagarre inni. Waan inni hin argini garuu inni Elsaan argu garuu. Elsaan immoo jedha deebisee warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran hin caaluuti hin sodaatin. Amma humna diinaa sana tuffachuu miti kun. Humna diinaa sana arguu dadhabuu miti sun kun. Garuu humna diinaa sana kan caalu, humna sana kan cabsu, humna sana gararraa kan ta'e waaqayyoo nu wajjiniin jiraachuu sana hubachuudha. Kanaaf warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran hin caaluuti hin sodaatin jedheenii jedha. Kana booddee maal godhe itti fufee garbichi waaqayyoo sun namichi ergamaan sun akka inni hubatu waan barbaadeefiti itti fufees yaa waaqayyoo akka inni argutti adaraa ija isaa baniifi jedhee hin kadhate. Waaqayyo yommus ija na'ichaa hin baneef na'ichis gaaronni naannoo Elsaayi jiran guutummaatti fardeeniif konkolaataa ibiddaatiin guutamanii hin argani jedha. Agartanii yeroo dhibeen naannoo keenya dhufu, yeroo rakkinni naannoo keenya dhufu, yeroo waan humna nu caalchifatu jiraatu tokko, yeroo sanatti waan nu hubachuu mallu, waan nu yaaduu mallu, waaqayyo nu wajjiniin jira. Namoota waaqayyoon sodaatanii, namoota waaqayyoon eeggatanii duukaa waaqayyotu jira. Waaqayyotu falmaaf. Kanaaf nuyi waa'ee saba keenya,
waa'ee dhukkuba ammaa kana duwwaa miti. Waa'ee dhukkuba yeroo dheeraa saba keenya irratti dhaabbatee irratti hidda gadi yaafatee gabroonfatee saba keenya cabsee aamilee isaa cabsee abdii kutachiisee qe'ee isaa irratti mana isaa irratti akka inni abdii godhatu sana kan godhe sana Waaqayyo inni humna qabu nurraa cabsa. Kanammoo nuyi warra amantii duwwaa miti. Namoonni warri amantii gadi fageenyaan amantii isaanii akka sanatti nuyi fageessinee hin beekne illee yeroo sanatti arganiitu abdiin jira. Akka kufnetti nafnu. Waan dandeenye ofirraa lolanna. Isa ofirraa lolachuu dadhabne irratti immoo ijoollee guddifanna jedhani namoonni Oromoo. Kanaafi ammas taanaan yeroo waan abdii nama kutachiisu tokko nurra ga'u jalatti jiguutuun ta'in jalatti cabuutuun ta'in ija keenya ol kaafne Waaqayyoon gaarummaa Waaqayyoo sana yaadutu nuuf ta'a. Isa jedhuudha kanan deebisuu barbaadu. Kanan dubbachuu barbaadu. Dubbii akkanaa kana ammas immoo seenaa Yoosaafiit keessatti nagarra. Macaafa qulqulluu keessaa. Macaafa seenaa isa lammaffaa boqonnaa 20 yeroo deemtanii qomoo sadiitu wal ga'ee saba Israa'el loluuf dhufe. Qomoo warra Mo'aabotaa, warra Aminotaa fi warra Seer, warra tulluu Seer jedha. Jarreen kun itti dhufanii saba Israa'elitti marsanii. Geggeessaa saba Israa'el kan ture yeroo sanatti Yoosaafiit mootichi jedha. Waan kana argeetu sodaatee Waaqayyoon kadhachuudhaaf murtoo godhe jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Rakkina yeroo arge, dhibee yeroo arge, waan humna isa caalchifatu tokko yeroo arge, isa jalatti kufuu dhiiseetu isaan ol kan ta'e, kan nu gargaaruu danda'u, kan irratti nuuf dhaabbachuu danda'u Waaqayyoo jira jedheetu Waaqayyoon kadhachuudhaaf murteeffate jedha. Sodaachuun human responses asirra jenne sun jira hin sodaate. However, isa keessatti garuu Waaqayyoon immoo nu wajjiniin jira, inni nuuf ga'a, inni nuuf falma jedheetu Waaqayyoon kadhachuuf immoo murteeffate. Kadhannaa isaa keessatti akkas jedhee kadhata lakkoofsa 12 irratti. Macaafa seenaa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti yaa Waaqayyo keenya jedha. Yoosaafiitu kadhata. Yaa Waaqayyo keenya ati isaanitti hin faraddure nuyi waraana danuu isa nu rukutuuf jedhu kana loluufi humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu. Garuu gargaarsaaf gara kee hin ilaallaa. Ameen. Kan humna nu caalu yeroo dhufu, yeroo sodaan, humna ittiin ofirraa aggannu yeroo dhabnu, silayyuu Waaqayyoo akka nuyi ofitti hin amananne, akka nuyi ofii keenya irratti hin hirkanne gochuudhaafiti yeroo barbaachisaa ta'etti waan abdii nu kutachiisuu danda'u tokko nutti kaasuu danda'a jedhee dubbadheera. Amma Iyyoosaafixi maal godhee an of hin ga'aa, nuyi ofii keenya hin geenyaa, nuyi dhimma keenya irratti nuyi gooftaadha jedhee utuu hin ta'in dhimma keenya irratti Waaqayyo nu gargaaruu danda'a. Dhimma keenya irratti Waaqayyo gooftaadha. Dhimma keenya irratti Waaqayyo nuuf lolaa. Isa humna nu caalee, humna nu caalchifatee irratti Waaqayyo humna cabaa qaba. Humna caaluu qaba. Inni immoo nu wajjiniin jira. Kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa keenya ati isaanitti hin faradduure. Nuyi waanuma danuu warra danuu rukutuuf jedhu kana loluufi humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu. Garuu gargaarsaaf
gara kee ilaalla. Kanaafi gargaarsaaf gara Waaqayyoo akka nu ilaallu. Kanaaf egaa utuma nuyi yaada Waaqayyoo keessa jirru, utuma nuyi akka Waaqayyoo nu deemuu keenya barbaadee nuuf kaa'e sanatti utuu deemaa jirru, kan humna nu caalu yeroo nutti dhufu, Waaqayyo ofii keenya irratti amanachuu dhiifnee, ofii keenya irratti hirkaachuu dhiifnee, irkoo keenya isa akka godhannu, gara isaa akka ilaallu, ija keenya gara akka isaatti akka kaafnu barbaada. Yeroo nu ija keenya kaafnu kana egaa Waaqayyo immoo nu gargaara. Waa lamaanuu keessatti agarra. Waaqayyo humna sanuu caalu gararraa guddaadha. Waaqayyo isa aboo nurratti qabu gararraa aboo qaba. Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo fayyisaadha. Akkasumas immoo Waaqayyo nu gargaaruu ni danda'a, nu dhaabuu ni danda'a. Isa sana agarra jechuudha. Kanaaf yeroo rakkoon nutti dhufu, yeroo rakkinni nutti dhufu, Waaqayyoon abdachuu, Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyo irratti of gatuun akka nurra jiru agarra jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kakuu haaraa keessattis waan akkasiitu ta'uu ni agarra. Macaafa Wangeela Maatewos boqonnaa 4 keessatti yeroo dhannee ilaallu, namoonni ergamoonni Gooftaa utuu isaanii Gooftaan isaan ajajeetu isaan dirqisiise jedha. Dhaqaa bidiruu yaabbadhaatii jedha. Maatewos boqonnaa 14 dhaqaa bidiruu yaabbadhaatii cehaa jedheetu Gooftaan isaan dirqisiise jedha. Lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Yesuus amma ofii isaatii tuuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa duraa gamatti akka ce'aniif bartoota isaa hin giddisiise jedha. Bartoonni Gooftaa kun egaa amma ajaja Gooftaa isaanii fudhataniitu bidiruu yaabbatanii ce'utti ka'an. Yeroo isaan bidiruu yaabbatanii ce'utti ka'anii eega isaan fagaatanii lafarraa achi fagaatanii booda dhaa'aan galaanaa guddaan itti ka'e jedha. Dhaa'aa galaanaa guddaan kun itti ga'eetu bidiruu isaanii asiif achi rurrukuchuutti ka'e. Ilaalaa, ma dubbii kana gadi faggeeffannee ilaallu. Bartoonni Gooftaa kun Gooftaatu isaan ajaje. Yaada Waaqayyo isaan ajaje sana gochaa jiru. Lafanni dhaqaa jedhee dhaqaa jiru. Waan inni godhaa jedhee gochaa jiru. Akka jecha keenya jabana kanaatti na ilaallee jarreen kun warra macaafa qulqulluu dubbifatanidha. Warra kadhatanidha. Warra afaan lallaba dhaggeeffatanidha. Warra ajaja Waaqayyoo jala jiranidha. Utuma isaan kana jala jiranii garuu dhaa'aan galaanaatti ka'e. Isaan fixuuf. Isaan daddarbachuutti ka'e. Gamaa gamanatti isaan rukututti ka'e. Yeroo isaan kana keessa jiranitti garuu sagalee Waaqayyoo iddoo sanatti akka nutti himu, gargaaraan isaanii, Gooftaan isaanii bishaanirra deemaa dhufeetu doonii isaanii sana keessa lixee, bidiruu sana keessa lixeetu dhaa'aa galaanaa sana gaggodhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf nutis amma jabana keenya kana keessatti, keessumaa amma yeroo ammaa kanatti waan abdii nama kutachiisu, waan nama sodaachisu hedduu keessa jirra. Wanta nurraa fagoo fakkaatee jiruufiti akka nama fagootti ilaaluu staatistiksii isaa dubbanna malee waan amma deemaa jiru kun, waan biyya lafaarra deemaa jiru kun waan nama sodaachisuudha.
Keessumaa immoo rakkinni amma jiru kun akka kanatti biyya keenya biyya Oromootu gale immoo balaa akkamiitu ta'a inni jedhu boqonnaan nu dhoowwata. Manaan sammuu koo boqonnaan na dhoowwata baay'ee. Akkan waa'ee isaa yaadda'u na godha. Well, inni kun akkuma sila jenne natural response nama kan namaatti waan yaannuuf. Garuu obboloota koo namoota Waaqayyoon sodaattanii hundumti keessan amantii fedhe duukaa bu'aa. Akka feetanitti Waaqayyoon waammadhaa karaa adda addaa. Garuu waan tokko isinitti hima. Ammayyuu isuma kana keessatti abdiin jira. Ammayyuu abdiin jira. Macaafa Izraa keessatti namoonni Israa'el biyya itti godaananii turan, biyya itti booji'amanii turan, boojuudhaa yeroo deebi'anitti agarra. Warri boojuu lafa boojuutti ajaja Waaqayyoo isaaniif kenne dhiisaniitu namoonni dubartoota ormaa fuudhani. Yeroo isaanii biyyatti galan kanatti Izraan namni Waaqayyoo luba kan ta'e tokko isaanitti dubbata, isaan barsiisa, isaan gorsa. Yeroo kanatti macaafa Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irratti ennaa ilaaltanii namichi Shekaaniyaa jedhamu tokko dhufeetu Izraatti dubbata. Dhuguma Waaqayyoon gaddisiisneerraa. Seera Waaqayyoo nuuf kaa'e dhiifnee dubartoota ormaa fuudhuu keenyaan Waaqayyoon gaddisiifneerraa jedha. Haa ta'uyyuu maleedha taansee. Haa ta'uyyuu malee kana keessaa immoo Israa'elootaaf ammayyuu abdiin jira jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Nuufis obboloota koo ammayyuu abdiin jira. Kanaaf ija keenya gara Waaqayyootti ol haa kaafnu. Yaada keenya gara Waaqayyootti ol haa kaafnu. Rakkina kana gararraa, rakkina nutti ulfaate kana kan caalu, rakkina kanaan ol kan ta'e Waaqayyoo jiraachuusaa, Waaqayyoo danda'aa ta'uusaa, Waaqayyo suni falmaa keenya ta'uusaa, ammayyuu abdiin jiraachuusaa, ammayyuu Waaqayyo rakkina keenyaan ol ta'uusaa akka yaadnuun barbaada. Waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa hin yaaddofna, hin kadhanna. Nu aarsa, nu guba. Akka namaatti namni akka hin taanetti yeroo nama eedu nama aarsa, nama guba. Namoonni adda addaa ka'anii yeroo isaan namarratti ga'isan, yeroo garmalee nama tuffatan, yeroo saba keenya kana garmalee miidhan yeroo agarru nu aarsa. Garuu waan tokko goona. Waaqayyoo inni loogii hin beekne, inni fuula namaa ilaallee loogne, inni firdii qajeelaa kennu, inni haadha hiyyeessaaf falmu, inni isa miidhameef dhaabbatu, inni isa bira ammayyuu abdiin jira. Inni dadhabbii keenyaan oli. Inni caba keenyaan oli. Inni ba'aa keenyaan oli. Inni rakkina keenyaan oli. Inni tulluu nutti ulfaateen oli. Inni immoo Waaqayyo keenya nu fayyisuudhaaf inni nuuf hin lola. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf egaa gara Waaqayyootti ija keenya ol kaasna. Waan abdii nama kutachiisu
namni cubbuu irratti kuusaarraan kan ka'e cubbuu hojjechuusaarraan kan ka'e namarra ga'uu danda'a. Nama nurra ga'e kun isa kanaaf yookiin isa kanaaf miti jedhee dubbachuudhaaf ani dandeettii isaan qabu. Garuu waan argina. Waan abdii nu kutachiisu keessatti, waan humna nu caalchifachuu keessatti yoo dadhabbii keenya, rakkoo keenya, cubbuu keenyarraan kan ka'e dhufe ta'es yookiin immoo Waaqayyo kana keessatti akka nuyi isa amanannu, akka nuyi isarratti of gannu, akka inni gargaaraa keenya ta'e akka nuyi hubannu gara sanatti nu waamuuf nu biraan ga'as yoo ta'es kana hundumaa keessatti waa tokko nu badhan. Waaqayyo irratti ija keenya ol kaafna. Sodaachuun, yaadda'uun yeroo sanatti waan kun attam ta'a laata jedhanii yaaduun natural response ta'uu danda'a. Garuu isa booda ija keenya gara Waaqayyootti kaafneetu yaa Waaqayyo isa hundumaa dandeessu, yaa Waaqayyo isa hundumaa gararraa jirtu, yaa Waaqayyo isa hundumaa agartu, yaa Waaqayyo isa hundumaa irratti aboo qabdu, yaa Waaqayyo isa saba hundumaa akka fakkeenya keetiitti uumte, yaa Waaqayyo isa fuula namaa laaltee namaaf hin faranne, yaa Waaqayyo yaa Waaqa firdii qajeelaa. Nuyi waan keenya ta'e hundumaa gara keetti kaafna. Waa'ee biyya keenya gara keetti kaafna. Waa'ee saba keenya gara keetti finna. Waa'ee maatii keenya gara keetti finna. Waa'ee biyya keessa jiraannu gara keetti finna. Waan nutti ulfaate hundumaa gara keetti finna. Gargaarsi immoo si biraa nuuf dhufa jennee Waaqayyo irratti akka of gannu inni kun sagalee Waaqayyo nu barsiisa. Kanaaf of irratti hirkachuu, self-sufficient, independent ta'u sana dhiifne namoota Waaqayyo irratti hirkatan, namoota Waaqayyo irratti of gatan, namoota Waaqayyo irratti dippeendii godhan. Inni lammaffaa rakkina keenya garmalee afuufnee, guddifnee, mul'ifnee hin banne jechuurra Waaqayyo rakkina keenya gararraa guddaa, gararraa mootii, danda'aa, fayyisaa ta'uusaa sana hubannee Waaqayyoon guddisuu jireenya keenya keessatti waa'ee saba kootiif, waa'ee mana kootiif, waa'ee jireenya kootiif, waa'ee kan kootiif waan dhimma na ilaallatu hundumaaf ati Waaqayyo jennee Waaqayyo irratti akka nu of gannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo si haa eebbisu. Fayyaa ta'a.